Wata yaa fakkaatu. Akkuma jiru. Abbaab deemanuu fidi mi'a dhafaatee baala. Abbaab deemanaa fidi. Koi wanti network isaa dukkaneesse moo beekaatu. Network hin mul'atu na bira mul'atu. Gini si fuudha jedhanii dhuguma. Hello, welcome to the new house. Ganti jinnisi. Amma ka. Waan ni jedhu lage. Amma jinnisi fuudhe. Ot. Darra. Amma erga ni biloog na godhe waan itti bashannanuun dhabe wallahi. Maa biloog si godhe? Hin beeku waan biloog akka inni na godhe. Makii ragaxaa eegaltee jirti. Maal ragaxaa? Jaartii jinni wajjin jiraanni. Makii ragaxaa eegalteedha mara. Namatti weedha. Siifar maqaan kee lama jechuudha. Siifar nama qarqaaruudhaan beekamta, nama cimaadha, nama si kabajulleedhaan waa dubbachuudhaaf garuu kabajaan asiif kanneen irra jette jechuudha. Agarsiisee lafee bulaan jiru minnoo. Taayiboota keessirra eegina maallaqaan qabu akkaawuntiin tiyya jalaa qabamtee waan Ameerikaan jirreef gawwaan asiiti. Ameerikaa isinii Ameerikaa jiraatu caala waa'ee Ameerikaa beeka jechuudha. Jaaraa 21ffaa keessatti narraa qabanii akkaawuntii kiyya jalaa qabame maarree kiyya soso'uu didee kuni mala diyaasporaati jechuu kan inni beeknaanii si caala waa'ee Ameerikaa beeka. Tolee ayyakkata maaliif biyya Isbaak eenyu galcha kan? Kuni darsa. Itu tabak. Badme asma. Usha. Maal ta'e Maal desa ga. Assalamualaikum. Na power makhiyan dandoo na argu. Waalaikum salaam warahmatullah. Agar te Nama baik sudah dapat apa? Nama baik sudah dapat kita ada power ke? Ada kamu power. Masoota Itoophiyaa. Najuuba faa koomantii dhaabarreessu suurati yafaa postu godhuu malee inni argaati yan danda'u kan ofii asirratti ol naga hojii haasooyina. Arraban beekuwaan nama wajjin nama arrabsu bin Aleksi anaaf inni bakka itti hojii haasoo ni beena. Ilmoo Amaara warra Kombolchaaf. Kosiin akka keetii eessatti nu beekti nabsee. Dhugaadha sunilleen kosiin hin beektu. Mee ati deemee tiktookiin fuula tiktookii siin seenaan hin qabdu obboleessa kee deemee feesbuukarra waa barreessa. Facebook irratti kan ol si fide ana akka ta'e lagatin. Ana jettaa bara so silkii nu ganda keessan hin dhufne obboleessa kee gizaan silkii qabaddu. Maal irraa soo jirta? Screenshot warra kaasii irraa hin dhufee bara. Amma waa hedduun ana shusii afiifuu dhiyeenya kana tasgabbii irraan jira. Arrafaa aarteemi? Screenshot maqaa koomenshin naa godhe ateettee qarshii akkaawuntii irratti naa ergite as baasee background godhe akka. Ofii dura qarshuman si ergeemi? Garuu amma si oliin feemasiidha. Wanni guddaan laa addunyaa kanarratti maali beektaa? Qarshii sirra qabaachuu gaafas illee ragaa baate tokko jee. Feemasummaa akka ati na dura feemasa turte hime lama dhaggeeffadhaa ishii si warree kabajamoon kun. Arraanatu sharra feemasas qarshiinis humnaanis feemasummaanis kiishaanis woofeetanis dhala. Darsa. Eegni feemasi maan. Eegni feemasi Amma walloltani qoy Alex maa By the way, osoo Oromoo listen haada dhagaye. Oromoo ajandaa awwaardii yoo jiraate waggaa 3 dabre anaa fudhata ture. No. Feemasiin hiikni isaa maali? Feemasiin hiikni isaa moo? Influence maal bro nama tokko waa itti dubbattee waan sanarraa akka dubbatan godhudha. Dhageettii qabaachuudha obboleessa kee. Ati dhageettis hin dhageessus dhageettii. Dhageetti qabdaa reeta. An dhagayallee niin qaba dhageettii qofaa miti badoo. Eenyu faa biratti dhageetti qabda? Ijoollee TikTok irraati, Facebook irraa biratti waa ajandaa ta'uun dhageetti. Influencer jechuun bar akka biyyaalessaatti akka addunyaatti nama waa Ati gabbuu himee? jijjiirama
maal dubbattee jijjiirama fiddee beektaa? yaa Okkotee. way Isin maa waliin galan? Mee dubbiin kee jijjiirama inni fidee beeku natti himi. jijjiirama moo jijjiirama inni fidee beeku moo tokkoof lama mitaatu ni beektan. Qoy qaamaan walitti dhufnee dubbachuu maaluma takka kana qaamaan dhufe mana fuullee kootu naan jettee harabbiinna shaahidaa dhufeen isa dhabeera. Wallaahi wabillaahi uqsum billaahi. Alla gurbaan kun inguma kijiba akkamitti nama isaa isin duratti fuullee asirra fidaa galcha mana fuulleen jira jee lookeeshina naa erge Wallahi, daqiiqaa sanitti dhageen dhabe ani dhiira argeera. dhiisi amma akka dhiiratti asirratti naasuma dubartiin taa'e Dhiira atalaa akka keetii siicoo takka argeen beeku. maayilli atalaan Haqalatti. yaa kun cilfaa maal godhatta kun atalaa jaa asirratti Baay'ee namni hin beeku malee isin lachuu gootaa bar. Namni hin beeku malee. Isin lachuu gootaa namni hin beeku malee isin goonni lamina. waan Oromoo hin beekne hedduu barsiisnee jirra. Oromoonni gowwaadha waan sanarraa haasaa malee nuti waa hedduu barsiisne. Ganaadha barsiisna by the way. Itti deemnee viidiyoo dhaatiin Oromoon bara hedduu biran geenye bargana googilli olaalaa ittiin ilaalu waa hedduu biran geenye ittiin dhaqqabne nuti waa hedduu barsiisne ciisanii qofaa miti dhaabbatuunis akka jiru like wanni birallee akka jiru amma gara keetiin goone afaan baringaa darsa. De ati La sagalee isaan jiru la. Gootummaan kee wanti sitti hawwisu wanti guddummaa keessatti mul'isu koomentii baay'ee namni sii kennu laayikii baay'ee namni sii kennu akka influensaraatti of ilaalta sii galee soo ziga አይመጥንም አትፋጤስ አኒስ ጉርባን ኩንስ የተማርን ሰዎች ነን የማይሞች ሰፈር ዲስክ አንተ ይውጣልን አጥፋጤ ጋይስ ወረቀረ ለምን ማይሚን ይድዛ ዘማይም ሰፈር achitti dhaqaati sodaatan. Ara qalbiin kee dandees nama jedha malee. Wal fixxanii ma. Lammaay. Nafse ራስን ችሎ መኖርን እኔ ነኝ ያስተማርኩ hojjetanii jiraachuu anatu si barsiisa. እኔ jalqaba eessaa dhufe asirra kan dagatasiin jiru dhiifamalee naa godhe kan jalqaba damma kooti damma baad oomishee baadhee nama akkas baadhee. Bijaati waa'ee dammaa haasoftu ana daamaa dhaattiin bar mana dhuunfaa kiyya ijaarradhee akka waxaatiitti mana namaa kireeffadheen galu bijaati waan akkasii haasoftu ana daamatti mana ijaarradheen galu jira bar. Right? Akkamitti waa'ee dammarraa haasoftaati. Aboomee sammuu hawwaasa akkasii haasofnuti barsa. Kiftaaf. Akkamitti akka ijaarteef nu. akkamitti akka ijaarte bagaruu bas babaaneem ka kiraa beet waticha allo bazaan saat asir beet sarallo utuu sammuu koon ajajeeti akkati ijaarte sanatti asir beet sarallo asir wallaahi wa billaahi እንዴ ምን ሆነ ታዲያ አረበ ጃርቲ ዲሴቡ አንስኒ ወጅን ተበቹራ እንዴ ቤት አቦ ቤው ስለከፈ አመግ የመራ ዴሜቴ ada faateen ada geeffadha waa takka qofan dubbadhee gabbu'a. Geema naan jee dhaggeeffadha namni dhibbii afur na jalaa ilaalaa jirta kun dhaggeeffadha. Geema naan jee mu'aazii wajji taphattee moo uumiti ana wajji taphadhu moo hin agarsiise naan jee sababni mu'aazii wajji hin taphatiniif isarratti isin jaa dhaggeeffadha. Anaaf adeeksi diinummaa biraan qabnu garuu takkaa walitti illee wallolaa walla gisee hundan hin beeka. Geema mu'aazii wajji sababni hin taphatinii fi anaaf mu'aaz mana tokko dhufne namni ana jaalatu kan mu'aaz jaalatu sun jira kaana isa jaalatu kaana jaalatu sun jira ta'e ijoollee ganda tokkooti sanumaa warra sagalee harargeeti haga dandeetti ni jiraami yoo arra naaf inni hojii taphanne dubbiin sun deemtee yoo dhugaa dubbanne afran qalloo fi itutti galtinaa si hima kanaaf maal godhuu barbaanne namoonni jibba harargee fi dubbii tan akkas goofuu barbaadan akka nan geemii taphadhuuf shoora guddaa taphatan akkansan. Alex kana ol dhufeeti ol hin naqe dura osoo geeman eegalin dura isaan ol naqe osoo manguddoo ol hin naqin. Baakki hid geemii maal taphattaati Oromoo gandaan qoluu deemtanii mana ingilizanii jiru gajiin buuse. Achirraa dubbii qabatee eegale. Geema san hin taphanne ani dubbii araaraan fennee maal jeetiin gabbu'e. Eegasii maal jaa kun guyyaa itti aanu guyyaa lammaffaa dhufe osoo taphattee namni si taphachiisu jiru tanaaf gabbuutee sodaatte. Laali waan hin jeen obboleessi lama. Geema osoo hin taane waliin nyaatee dhugee yaada wal dabarfatee wajji gammadee taphata malee geemaa miti mana tokkorraa waan ta'eef. Obbolummaa waan jedhamu beektaa maali? Qohi miin hin fixadha dura. Ijoollee wajji haasoonis beektaa gista kan namni ijoollee wajji rabbi kadhate lama irra deebi'aa itti argee so dubbii kana achirraa eegaleeti geemaa taphannuu jee ijoolleen dubbii inni feesbuuk irratti ilaalee dubbatee ilaalteeti anaafsii taphanneeti wallaalla. Anaafsii taphannee wallalla kottu.
guyyuma sanitti nafin beellama qabadha. qabannee bara 17tti Alex murtii nama dhagahuun fakkaatu atillee akkas ikkinoo dhaadataa jirta. No, beellama qabadha. nama dhageenye miti baay'ee. Dhaggeeffadhu. Siistama gurbaa kanaan beeku. jechuun mu'aazii waliin geemiin isaanii ni fokkataa iyyuu malee gama kan kee waliin amma rakkoo qabu. Ana faatee bargaa wanni ati dubbatu takka osuma kan lafee nama murtuun dhaggeeffatanii ni beekan. yaa geemiin isaanii ni fokkata maaf jennaan tokkoffaa ijoollee ganda takkaatii lammaffaa warra Duraan hanga wanti sun ga'utti hanga guyyaan galgalli sun ga'utti maal dubbatin? Haadha faatee kabajamtuu yoo dandeessan na wajji kootaadha gargaarsa tokko jira mana muwaazitti jaanii achi ati naaf itti sanboota taphannee gargaarsan irraa baane anaaf sini haasofina moo Alex Maa qaamaa wala gara. Alex maa sodaata? Maalin sodaadha? deema san koota baddi yoo dhiira taate mee iluu keessaa nama leencaa miti saree akkasii kan nullaala. Dhiirummaan geemii tiiktookii taphachuudhaani miti. Geemii irraa eegale gaatu pinki yaa kufee. Harkaan bayi. Mana muwaazitti yoo dandeessan kootaadhaa please namoonni bishaan koota mana muwaazitti wala kana kootota nama barbaraan hin bilchaane kana maal goote? Ati maa hin qaqqaxin si yelattu maanillee. Wallahi isa barbaachan boolee dhaqee deeggadda. Kuma isaanii miti tiktok irratti umiyati. Maal goota boolee dhabii dhiisanii akka duraa sanbarni Oromoon lafa jala deemtee wal sottodhe kun warri kaayiroodha. Kun saalooni taa'ee kun kifili taa'ee tuma barri gachufanii akka sagalee waliin dhoofne wal arrabsan. Wal saquu dhiise namni akka duraa san. Ani isa bilcheessuudhaaf yeroo hunda isa bilcheessuudhaaf qoraan fixaa jiraadhaan nadaajiin booda deemee. Akka kennanne Alex duraanillee kennattee hin beektu hamma kennan dhaga'ee murte guutoo akkanaan caffara an maal godhe geemii an nama wajjin taphadhees hin beeku nama taphachiisees hin beeku namni waan akkanaa irratti nan beeku maal gochan isaa wajjin qaxxamura qaan harkaan bahu yoo dhiira ta'e. Harkaan hafee jira bara amma warri biyyaa sida isin ammallee harkaan hin dhiibne. Cuubeedhaan nannu. No jechuun lafatti walii dhaquu walii beellamu san hin dhiibne warri biyyaa ammallee ittuma jirtani. Amma siistama isaan sitti magaa siistama isaan sitti dheengadda muwaaziin hin taphadhu bakka lamatti ganda lamatti qoodaa jedhee hambisa. Amma harargee ishee gaafa warra gaafa sana muwaazii kennuu deemtus warra isaa kennuu deemtus bakka tokkotti harka micciiree harkaa fuuchuuf asirraa taa'u. Gowwaan ta'ina wallahi gowwaan ta'ina. Bakka mana muwaazii nu. Amma mootota babanii iyyuu osoo murtii guutu mooyate yookaan kun moo'ate. Dubbii fuudhanii bakka lamatti addaan qoodanii uummanni wal fixa sirrii miti geemiin gaafa seenan bagar hafee iyyuurra. Amma ammoo bakka takka walitti dachaaniitiin sappoortii godhuu danda'anii jechuudha. Asiin jee amma. Sappoortaa godhanii argachuu isaan jibban argatus kun nama hin ta'u maali. Haadhatee Alex bakka isinitti haa tolu chaarjiin irra cufaadha. Nutis mana muwaazii bakka amzannaan ada faatee amma akkamitti maal yaadda? Ni sodaatee wallaahi maal situ kennaa fi yoo taphate ni sodaate jedha. Wallaahi nagaa Alexii kennaa kaayiroon dhuftu si lama. Waan argitaaree. Jaartii moo? Alexii taa gammaan fuunee. Kaya suma jiksui waraana addunyaa sadaffaa nama. Waan jiru irratti ulfaadha. Hin dandeessu. Maal? Hin dandeessu. Maal? Hin dandeettu. Maaliin hin danda'u? Dhiisi haadha faatee ati dhiira qallaa kana tuffachuu dhiisi yeroo baay'ee nu qeeqxaati dhiisi. Wallaahi hin dandeessu. Keessa babbanna akkas. Jechuun jiguu miti achisiisuu irratti ulfaadha. Waan itti amanuuf. Yaa. Anaanoo nama daalteetta argiteetta? No. Ani yoo maybe namni nata maxaaxan yookaan hin ta'a jedhu yoo jiraate nama tokko qofa.
ijoollee Itoophiyaa jiran keessaa haala balalisaa warra ijaan beeku keessaa jechuudha. Haala balalisaa Nama san nan beeka gaasin ajaa'ibu. Nama amma sammuutti si dhufe san wallahi billahi nan beeka keessaa nan sii barreessa. wallahi billahi Ani immoo yoo na wabiisi waamsisiin anaaf siin immoo walitti nu hafidu. Jechattii kee kana hin dagadhu. Abadan. والله عليك سقافة وبينا وامسك وبينا وامسس ومنتي أني لا زي جدي والله لبوتي يلال أكنا كيف تقولي في بس ساعات سنو في بافة ساعات مثلا Guyyaan irraa meeqadha? Jaanuwaarii 14. Wallaahi nootii kurrattan qabadhaa akkam qiimanyaadhamu waan akkasii irratti. Indanee qiimanyaa illam. Style. Namni kun hanga gaafa sitti lubbuun jiraateen nan nu ataajaba. Ani haadha faate yoo Anaatan dubartii ma yookaan buddeena nyaattee qaama baaftee qaama guddaa kana baadhattee deemtu tagizee akkana waa tirkatan kanarraa guutuu si fakkaatti. Gan ergatti loon. Irkattu tana sirra fakkaatti. Akkami beektaa? Mana fooqii mana gurguddaa kana hunda ni argitaa miti? Mana kana hunda keessa mismaarri manni keessa hin jirre jira? Mismaara malee kan ijaarame jira? Hin jiru. Mismaarri furdateef miti mana kana hunda kan ijaare si galee? Jabaateef. Akkasitti si fagalu. No amma bar dhiira tokko tuyyuu dubartiin ni furdatte malee mandate maa kunoo ebaluu tagaafsanuu furdoomi tunuyyuu akkasii miti aan. Dhugaa rabbii siin jedha kakadheesitti manaan bareessisuu. Akkasittuu ni beekamta hangafeete cimtullee garuu. Akkana yoo gadhaabadhe laal akkana yoo gadhaabadhe asii na kaasuudhaaf hin jira miti meebi. Inni hojii wayii si gaafata kiiloo wayii paawurii wayii si gaafata. Tole nan deema. Ani gaa gadhaabachuu dhiisiti samiidhaan narra bu'i. Anaaf si'ini rabbi yookaan kaayiroo na fidee yookaan biyya. Ilillitti wal agarree turre ni beektamti? Okay. Guyyaa wal argine sanuu lafuma laaltee hin tarree rabbi adiiti. Ansin kabajaa bara duraan. Sanamni arrabaan akkam miidiyaa irraa xef jedhu miti lafattee naman kabaja naman tuqu. Jecha kana garuu kana dura naan jette gaafa sana aarsaa barbaachise kaffalee. Gaangistarii warra hanga godhu waan madhee. Raayidiidhaan. Dhiisigaa wanti maalii? Istiraatiijii kooftanaan balleessu akkuma sanatti walitti nu hafitu. Jettee ofii kan geettee harka duba hidhamtu rabbiin agarsiisu taa'aadha. Dhiis. Hojii mana agarsiisu dhiis hin dhaadatin. Tole bakka muwaas duwwaamaa jira achi deemna lamaan dhiyoo. Yalla Ayi galatoom. Okay, bye.